Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Baay'een isinirraa tolee jira. Qofaatu na qabee sagaleetu na gadhiifamuu dide jechuudha. Sagaleen na duude kanaafan viidiyoo isin hin hojjenne isinirraan tole jechuu barbaadeeti isin yaade dhugatti isin yaade qirqinna jedhe baay'ee qirqinna jedhe waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye. Kinoo hadda viidiyoo biraatiin isin deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhe isin deebi'e waa'ee rifeensaa irratti fi akkasuma gorsaa wal qabata jechuudha. Isatti osoo achi hin tariin dura jechuudha. Warroonni dhugumatti chaanaalii kiyya hordofaa turtan sabskiraayib na gootanii laayik sheer koomentii jalatti na jajjabeessaa turtan hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaan isin jedha. Dhugatti jecha ittiin isin ibsuun hin qabu. Bakka afaan na bada jechuudha. Yoo waa'ee galata keessanii kaasu bakka afaan na bada. Baay'een keessan sheer na gootanii baay'een keessan laayikii koomentii jalatti na jajjabeessaa turtan viidiyoo kan garaagaraa gadhiisu akkuma gadhiisutti qabattanii kan na jajjabeessaa turtan hundi keessaniyyuu galatooma ulfaadhaa. Bakka isin jirtan hundatti waaqayyo fayyaa isin haa kennu. Wanni fayyaa doorsuun jiru jechuudha. Fayyaa jalatti rabbiin jaalala namaa kabaja namaa isin dhoggatin jechuudha. Jaalala namaa fi kabaja namaan argachuun jireenya namaa keessatti isa olaanaadha waan ta'eef na jaalattanii na kabajanii rabbi isin haa kabaju. Rabbiin isin haa jaalatuun isin hin jedha jechuudha. Akka isin na jaalattanitti ammoo isin rabbi isin haa jaalatu. Baay'ee dhugattiin isin galateeffadha keessattuu warri Dubaay keessa jiraattan warri Libaanoon keessa jiraattan baay'inaan chaanaalii keenya hordoftan waan ta'eef ana lookeeshinii keessantu natti mul'isa. Warri Dubaay keessa jirtanii fi warri Libaanoon keessa jiraattan baay'inaan hordoftanii ulfaadhaa galatoomaa isin jedha. Akkasuma hundi biyyoota hunduu ni jira. Saudi Arabiyaa, United States, Bahrain maal Kuwait jedhe Itoophiyaa jedhe akkasumatti itti fufa. Garuu warri sadarkaa olaanaarra jiru Libaanoonii fi Dubaay jechuudha. Dhugatti baay'ee galatooma isin warri sheer gootanillee isinii koomentii alatti illee warri na jajjabeessitan isin waan ta'eef dhugatti baay'ee galatooma. Viidiyoo tanaan dura gadhiise tokko irratti baay'inaan keessan jaalattanii jirtanii isa dawaa malee fuula keenya akkamitti qulqulleeffachuu dandeenya jedhee qabxiilee wayii hagajaa wayii isinii kaasee baay'inaan keessan jaalattanii laayikillee baay'ee gootaniirtanii asinuu baay'ee galatoomaa isin jedha. Koomentii keessanillee hundallee dubbiseen jira. Haga torbee kanarraa ture garuu seeneen laalle san dura garuu hundaa dubbiseen jira. Galatooma ulfaadhaa koomentiin keessanillee baay'ee namatti tola baay'ee dasna jedhe jechuudha. Anallee chaanaalii kiyya isa haarawaa namni 100 fi wayii sabskiraayib na gootanii jirtanii ulfaadhaa galatoomaa isin jedha. Namni xiqqaan galateeffannu guddaa hin galateeffatu jedhanii miti. Kanaafuu galatoomaa ulfaadhaan isin jedha. Warri naaf hin goone ammallee akka naaf gootan kabajaan isin gaafadha. Ammaan of dura garuu chaanaalii kana dhiisee isatti achi jijjiirrachuun barbaada. Viidiyoolee achirratti hin gadhiisa. Viidiyoo tokko achirratti hojjedhee jira waa'ee fuulaa irratti jechuudha. Seentanii argitanii baay'een keessan kan arginallee liinkii keessan kaa'aa waan ta'eef seentanii laaluu ni dandeessan jechuudha. Amma gara viidiyoo kiyyaatti osoo achi hin tariin dura warroonni koomentii jalatti gaafii na gaafatta warri keessan na gaafattanillee dolaalli jijjiiramuu hedaa dolaalli jijjiiramee hin jiru nuun jedhanii warri jettanii na gaafattan dolaalli jijjiiramuu osoo hin taane ani waddadeen dhagahee hirkixanyaallee ta'uu baadhu waddadeen dhagahee jijjiiramuu kana hin dhageenye hin sobu. Dolaalli hoo jijjiirame biyya kanaa wanni isaan ol jijjiiranii gad jijjiiran hin jiru. Yoo ta'e Ameerikaa jechuudha dolaala Ameerikaatti kan argamu. Biyyi tunis ammootuyyuu birrii of dandeesse qabdi. Birriin ishee ammootuyyuu akkuma beektanu biyya kanaa baatee gara biyya biraatti socho'uu hin dandeessu asumatti hafti jechuudha. Homaa bu'aan qabdu akkuma ta'e kan Itoophiyaa san waan ta'eef birri isaanii kan damoosa isinii kennan yoo ta'e irraan fudhatinaa adaraa keessanii maaliif dolaalli yoo jijjiirame Ameerikaadha jijjiirame malee asitti wanni isaan jijjiiran hin jiru. Amma sammuutuyyuu jijjiirame osoo hin taane waddadeedha. Duraan
birriin 10,000 asii doolaara 5 ta'a turte. Amma mootuyyuu 15,000tu doolaara 5 ta'a. Kanaafuu doolaarri waddadee sababuma kana wal qabatee kunoo torbee lammaffaa keessa seenanii jiranii hiriirarra kan jiran jechuudha. Waan hundaa cufanii biiroo cufanii yuunivarsiitii manni barnoota hunduu cufanii hojii dhiisanii itti kan hiriirarra jiran jechuudha. Warri biyya kanaa hin beektanii kunoo torbee lammaffaa keessa seenee jirra. Kanaafuu doolaarri hin jijjiiramne hin beeku. Jijjiirame sun taane waddadee dhaga'e jechuudha. Kana warri gaaffii na gaafattaniif viidiyoon hadda qabadhe isin deebi'a ammoo akka gorsaatti kanuma wal keessa ishii xiqqoo wayii isin qabadhee dhufe jechuudha. Innis maalidha? Rifeensi keenya maaliif fuulduraan achi deema isa jedhuuf jechuudha. Rifeensi namaa garaagarummaa qaba. Namnis garaagarummaa qaba. Namni akkuma amalli akkuma biftisaa amalli isaas qaamni isaas waa hundi uumamni namaa garaagarummaa qaba. Kanaafuu namni haphii jira, yaabbuutu jira, dhiiras ta'e dubartoonni jechuudha. Dhiirris isa kun moluu ta'uu san hin jira miti. Dhiirri tokko siruma rifeensa ofirraa hin qabne wayii hin jira. Innis uumamaan akkasii miti, yeroo dhalatu akkasii miti, guyyuma keessatti fida jechuudha. Kanaafuu inni tokkoffaa dubartootarraa wanni rifeensa achi oofu jechuudha. Wanni yookaan mootu fuulduraan achi rifeensa keenya achi oofu hidhannaadha jechuudha. Hidhannaa yeroon jedhu amma kunoo nu warri biyya Arabaa kana keessa jiru yeroo hunda keessattuu warri Suudi Arabiyaa keessa jiraatan ofirraan buusan jechuudha. Haa ta'u iyyuu garuu biyya keenyatti illee nu hidhannaa hin hidhannaa. Garuu hidhannaa yeroo hidhattanitti waan haphii ta'uu qaba. Yaabbuun rifeensa keessan qilleensan argatu, homaan argatu. Akkasumatti guyyaa hunda jechuun baay'ee dheeraadha. Waggaa tokkoyyuu baay'ee ulfaataadha. Hidhatamu yoo ta'e dhugatti baay'ee achi oofa jechuudha. Kun dhibbatti rifeensa namaa fuulduraan achi fixa jechuudha. Achuma baasayyuu. Sila qilleensan arganneef sila yeroo dhiqattellee osoo bishaan isaatiyyuu keessaan gogiin akkasumatti gad ukkaanfamuuf yeroo achi fuutee naanni yookaan addaan hiikkadhaa jettee too yaadduyyuu inni walittuu bakka addaanuu siin bahu jechuudha. Rifeensi addaan siin bahu duubatti sochoofaa yeroo immoo giddumaan addaan babaasa jette yookaan caccabaa yookaan sirraa bubuqqaa jechuudha. Isa tokkoffaan hidhannaan kun baay'ee gaarii miti jechuudha. Rifeensa namaa achi hin ciccitaa hin bubuqqaa sababa kana jechuudha. Qilleensan argatu. Qilleensa gaariin argatu bakka achi keessatti homaa yaanii isatti gaarii miti jireenyi namni illee rifeensi namaallee nama wajjin jiraata waan ta'eef namni ati amma fakkeenyaaf yoo gaarii tokko yaadde yoo gaarii tokko dhuyde yoo gaarii tokko nyaatte kan rifeensi namaallee si wajjin biqilu jechuudha. Kanaafiyyuu qilleensa gaarii argachuu barbaada jechuudha rifeensi namaa. Kanaafuu hidhannaan dhugumatti rifeensa achi oofa jechuudha. Hidhannaa hin hidhatinaa dhibbatti osoo hin taane namni martuu hin hidhata. Garuu ishii haphii ta'uu qaba. Kan qilleensi seensisu ta'uu qaba jechuudha. Yeroo raftanfaa kifilii keessanitti namni sin argu hin jiru waan ta'eef osoo hidhatin rafuu. Hanga sanuyyuu jechuudha. Hanga sanuyyuu qilleensa argata. Rifeensa qofaa fi miti matuma keenya sammuu irrattu jechuudha. Dhibee nutti fida. Si dhukkuba qilleensa hoo argate si dhukkuba mataan kee hidhannaa sana ofirraa baastee gara qilleensa hojii baatu dhugatti si dhukkuba jechuudha. Kanaafuu hidhannaan dubartootaaf rifeensa duubaan fuulduraan achi fixa. Isa lammaffaa irratti ammoo aariin jechuudha. Aariin dhiiras ta'e dubartiirraa mataa hin bubuqqisa, rifeensa hin bubuqqisa. Duubattis ammallee achi oofa jechuudha. Aariin waan nama hin goone hin qabu. Aarii jechuun namni erga dhalate aaruun dhiisu. Waanuma ta'e waan duraan ifaa kaastee, waan duraan dabarsite kaastee yookaan waan si jalaa bade san kaastee kan aartu yoo ta'e dagachuu qabda jechuudha. Bakka takka ta'ee waan si hin taane si jalaas bade dagachuu qabda. Akkam ta'ee mucaa xiqqaa wayiitu haadharraa birii takka fudhatee osuma taphatu jalaa badde. Jalaa bannaanii hin boo'e. Maal taatee boosse jennaan
birrii harmeentii yaraa kenniteetu na jalaa badee jedheen. Achumaan namichi kaasee kenneef birrii takkitti jechuudha kan jalaa badde san. Amma isin boo'ee mucaan sila maal taatee amma immoo birrii argatte jennaan. Ka duraa sun sana jalaa baduu baatte lama naa taati miti saniif boo'an mallee. Waan akkasiisan waan hin deebineef kaastanii of keessa kaastanii kan aartan yoo ta'e dhugatti dagachuu qabdan isin jedha. Akkamitti dagattanii fakkeenyaaf waan akkasiisan yookaan kophaa teessee waan namni yaaduu hin dhiisu. Anuu waan akkanaa kan ofirratti hin beeka waan ta'eef yaaduu hin dhiisu, aaruu hin dhiisu. Waan akkasiisan dagachuuf ammoo waan si dagachiisu gochuu qabda. Waan aarii san si keessaa balleessu, yaad duraanii san si keessaa balleessu gochuu qabda. Fakkeenyaaf telefoona hin qabdaa akka amantaa keessanitti nasiida faarfannaa garagaraa dhaggeeffachuun filatamaadha. Hin dagatta waan ta'eef lakki kanumayyuu hin ta'u kan jettan ta'e televezyiina bira yoo jiraattan televezyiina bantanii waa wayii achi keessatti yoo argitan yaadni sun isin keessaa bada yookaan waan kolfaa argitan yookaan waanuma ta'e argitan waan ta'eef isin keessaa bada. Ammas ammoo isteeppii isa sadaffaa baqa hiriyoota keessanii bilbiltanii waliin haasa'uu miseejinis ta'e voiceedhaan waliin haasa'uun ammallee yaada ati yaaddu san yookaan of keessa garagalchitee yaaddee aartu san of keessaa dagatte jechuudha. Isa ka biraatti ati ceeta waan ta'eef inni sun ammoo kasi gammachiisu ta'a. Kanaafuu waan akkasiisanitti fayyadamuun tooftaa akkasiisanitti fayyadamuun gaariidha. Aariin dhugumatti waan nama goone hin jiru. Yaada jechuudha. Aarii yaada sanuma walitti makatama jechuudha. Yaadu ammoo namni ka erga nama ta'ee bineensa irraa wanti gargar nu godhe inni tokko yaaduudha waan ta'eef namni dhalatee yaaduu hin dhiisu. Bakka waan akkanaa waan duraan darbe seenaa duraan dabarsanii cima hafan akkas godhe gaabbii fi eegeen abbaa duuba garagarteedhaan bakka ishiin achuma naa baddu kama amma irra jirtan karooruma amma irra jirtan qabatanii deemuudha malee ka of fuulduraa dhugumatti of duubatti nama oofa malee wanni of fuuldura nama oofa hin jiru. Ani kanan ofirratti waanan arguuf dhugumatti waanan arguuf jechuudha. Kanan dabarsee isinii qoodan naka kaaseyyuu isa kana tokkoffaan namni kan waa ofirratti argu malee waa argu malee kaasee waa namaan hin jedhu waan ta'eef waan akkanaa kanarraa aariin dhugumatti hin jira. Biyya ormaa keessatti dhiisiti biyya ofii keessa warra kee bira yoo teesse akka gaarii yoo jiraate yoo aaruunis yaaduunis hin hafu jechuudha. Kanaafuu hanga tokko xiqqeessuudhaaf waan akkanaa tooftaa akkanaa kanatti fayyadamuun gaariidha. Namni akkuma isin hin jedha namni uumamaan garagaraa qaamni isaa garagaraa dhiigan garagaraa namni tokko miti. Akkasumayyuu godheen akkanumattuyyuu akkuma rifeensa irratti hin kaasachuudha. Rifeensa duubaan achi fuulduraan achi dhumuu fi nurraa buqqa'uu irratti hin kaase. Akkasumayyuu godhee hidhannaa kanallee gujumaan ofirrumayyuu buusuu baatee rifeensi isaa ka duubatti achi hin deemne hin jira. Maaliif namni garaagarummaa qaba waan ta'eef. Kanaafuu keessattuu kaa'u warri biyyoota arabaa kana jiraannu dhugaatti rifeensi keenya uumamaraan hadagaa qaamni keenya uumamaraan hadagaa bakka hadagaa gara biyya keenyatti yoo galle qaama biyya keenya sanitti hin deebinu kan yeroo duraa sanitti deebi'uun rakkisaadha. Kan biyya kanaa qabattee yeroo galtutti ammoo torbee tokko hin geenyetti qaamni keessi jijjiirama. Kanaafuu hanga ta'een hidhannaa kana keessattuu ofitti guddisuu yoo baattan baay'ee gaariidhaan xiqqoo fuulli keessan qaamni keessan illee qilleensa argachuu qaba. Mataan isin dhukkuba akkuma isin hin jedhe hanga tokko ta'een qilleensa argachuu qabdanii isin jedha. Viidiyoo biraa ammoo akkaataa rifeensa keessanitti dhedheersitanii fi kan addaan bahuu didu san yeroo miiccattanii nan filadha jettan addaan isin bahuu didee fiixeen isaa kokottaa'u san yookaan jajjabaatu san akkamitti akka laaffistanii addaan baasattan viidiyoo biraa irratti qabadhee isin deebi'a. Chaanaalii kiyya haarawallee sabskiraayib na gochuu hin dagatina. Galatoomaa ulfaadhaa haga deebinee wal arginutti.